obboleessa keenya ilma keenya Muhammad Bayaanuu wajji wal qabatee waan asirratti deemaa ture san waa isin yaadachiisuu barbaada. Wanni suni xiqqishoo daangaa hawaasa keenyaa safuu kabajaa waa hunda bira xiqqoo dabartee waan akhlaaqa yoo adabaa fi naamusa islaamaa birallee dabartee wal tuttuquu fi xiqqishoo afaan keessa wal dhaabbatu ijoollee teenya jidduu fiddee guyyaa 3-4 hedduu na yaachisaa ture. Tilifoona isallee hin qabu ture. Barbaadee nama tilifoona qabu dubbisee wajji haasawee walii galle. Aboo waa'ee kee kana qilleensarraa gabbuusi. Waa'ee maatii namni qilleensarratti hin baasu. Waan takka wajji haasofnee walii galle. Walii gallee guyyaa har'aa booda waanuma da'waa yoo taate malee waan akkasii abadan miidiyaa irratti ittiin deebi'u jedhee baay'ilama walii seenne. Isin namni har'a asirra jirtan kan sagalee tiyya dhageessan ilmaan kiyya yaa ijoollee ta'een waa'ee Muhammad Bayaansan daqiiqaan amma isinitti haasawu kana booda waa'ee gurbaa san Muhammad sanii akkan kaafne isin kadhadhatu. Waa'ee Muhammad Bayaansan isaa fi jaartii isaa san waa'ee san akkan kaafne isin kadhadha akka abbaa tokkotti jechuudha. Yoo Rabbi isinii laaffise fala itti isaa fi jaartiin isaa sun walitti dhufan yoo gargaaruu dandeessan gargaara. Yoo gargaaruu hin dandeenye achumatti lafa kaayaa firraa dhiisaa. Namni hoggaa miidiyaan kun waan inni nurratti dalagee miidiyaan kun akka nu godhe amala nu balleessitu. Dhiifa malee na godha ijoollee tiyya. Miidiyaan xiqqoo amala nu balleessi. Waan dur sossodaannu hunda sodaa nurraa fixe. Waan dur saalfannullee akkan saalfanne nu taasise. Safuu, kabajaa, adaba waan jedhan. Kana hundaa'u nurraa fixee